gaafa mammaa koo hiriyaa gaariin gaaddisaa jedha. Hiriyaa gaariin tulluu ta'ee si mul'isaa jedha. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan rabbiin galannaa ta'u. Sinas lafa jirtanitti hundumatti nagaan keessan daddabalee itti fufaa haa ta'u isiniin jira obboloota kooyi. Obboloonni yeroo hundumayyuu na jajjabeessitan na bukkee dhaabattanii yaada naaf laachuudhaan jabaadhu. Hin dandeessanaan jettanii hamma hammatti kan na wajjin jirta yeroo jalqaburraa kaasee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni haaraa dhuftan immoo gara chaanaalii kanatti baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jedha obboloota koo walirraa baranna. Namoonni immoo fayyadamtanis bantanii jechaadha. Natti himaa koottuu maatiin of ta'inaan jiraadha. Dhufeessinii ta'anii naman arge hundumayyuu otoo maatiin ta'ini bira darbee hin beeku isiniin jedha obboloota koo wal jajjabeessina. Kana isiniin jedha har'a waa'ee hiriyaarraa dubbachuun dhufee akkuma beektan hundumti keessaniyyuu ganniin maal keessa akka turte ganniin eenyu akka taate sooshaal miidiyaa kanarratti haadha ijoollee biyya namaa keessatti rakkatan gola namaa keessatti jechaadha kallattii adda addaatiin dararaman kan dhukkubsatan akkasuma immoo kan maallaqni dafqi isaanii dafqanii hojjetanii halkaniif guyyaa dhaabatanii kulaalisii isaanii dhukkubsatanii beela'anii dheebotanii kan isaan hojjetanii dhabanii fi u'u jettee amma dandeessetti imimmaan lakkuu harcaasaa sagalee ta'aa fi ijoollota baay'ees immoo du'a jalaa otoo isaan maatii isaanii ajjeesuudhaaf itti deemanii otoo maatii isaanii irratti dubbatanii bakka isaan hojjetan jechaadha. Kan ishiin jalaa baaste xiqqaa miti jechaadha. Egaa ganniin akkuma beekamu baay'ee rakkattee baay'ee dhiphattee dhukkubsachaa turte rakkina ishii sana keessatti immoo namoonni baay'ee gargaarsa godhanii fi turanii isumaaniyyuu deebi'anii irraa deeffatan jechaadha. Ololaa irratti kaasanii mucayyittiin dhukkubsattus dhugaadhanii dhukkubsachuus baattu namni waan tokko jaalatee namaaf kennee nama gargaaree deebisee fudhatu jechaadha. Ijjumti namaallee gaarii miti. Bakka erga kennanitti kan nama isa kennee sana miti kan isa kenname sanadha jechaadha. Bakka sana bakka ba'e sana waaqayyotu guuta. Kanaaf kennanii deebi'anii fudhachuun gaarummaa hin qabu obboloota koo adaraa isinillee waan akkasiitti hin deebiinaa isiniin jedha. Waan akkasii sirrii miti namni gaafa namatti rifate ija baay'eetu nama laalaa gurra baay'eetu nama dhagaa isiniin jedha. Ganni hiriyaa ishiin jirti jechaadha falmattuu kan jedhamtu jechaadha maqaan sooshaal miidiyaa ishii noormaal isaa hin beeku garuu dhugaa baay'ee tokko jechaadha hiriyaa dhugaa. Hiriyaa dhugaa jechuun gaafa gammachuun jiru gaafa firoonni hedduun jiran ishii nama wajjin dhaabattu isa nama wajjin dhaabatu otoo hin taane gaafa bakka gaarummaas godhi gaarummaas hojjechuu baadhu gaafa ati kufte gaafa ati amilee dhabde gaafa ati dhukkubsatte gaafa ati gaddite gaafa sana si bukkee dhaabattee jabaadhu hin dandeessa hin kaata akka har'aa miti boru. Kaleessi har'a miti har'i immoo boru miti jettee kasi jajjabeessutu kasi jajjabeessu rabbitu namaa kenna malee barbaadanii argatan jechaadha. Bara kana keessuma ishiin dubaraas haa taatu ishiin dhiiratis haa ta'u dabarsee nama kenna jechaadha. Garuu mucayyoo sun jechaadha baay'ee tokko dhugaa yeroo namni muluun ishii irratti ka'ee waan baay'ee irratti haasa'u bukkee dhaabattee mana yaalaa deemtee ishii wajjin boo'aa bakka rifeensa ishii irraa filaa. Wanta ishii barbaachisu kunuunsaa achi keessatti gochaa fi wajjin dhukkubsachaa cinqamaa imimmaa ishee dhangalaasaa turte. Hiriyaa dhugaa jechaan isa akkasiiti malee isa gaafa fayyaa qaban gaafa gammachuun jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti suura walii fannisaa oolan yeroo wal argan isa fa'aa walitti minyaanii isa wal jajaa baaxii keessa wal qabaa oolan sana miti dhugumaan jechaadha. Hiriyaa dhugaanii wanta siif ta'e gadda kee akka gadda isaatti. Gammachuu kan keetis immoo gammachuu isaa godhate milkaa'insa keetitti akka milkaa'ina isaatiitti gammada. Gaafa namoonni baay'ee sirratti kaanis si jibbanii isaa wajjin hundoo hin taane kobaasaa jechaadha. Kobaasaa si wajjin dhaabata. Akka ati wanta keessatti kufte hammeenya isaa ta'u dhukkuba isaa ta'u gaddas haa ta'u jabaattee dandamattee achi keessa nama jabduu nama jabaa taatee akka baatu hiriyaa si godha jechaadha. Si gooti jechuudha. Kanaaf waaqayyo hiriyaa gaarii hiriyaa akkasii waaqayyo namaaf haa kennu jechaadha. Nuti hiriyaa akkasii immoo beennee hin qabannu jechaadha baay'een keenya. Sababni isaayyuu bakka namoota nu jajan jechaadha. Namoota nu jajanii kan nuti yaada keenya irra keewwan.
hanqina keenya nutti himanii namoota bakka dogoggora keenya jechaadha lakki waan akkasirraa sirraa waan akkasii sirrii miti jedhanii nutti dheekkaman namoota yeroo kophaa isaanii jiran immoo jechaadha uumaa isaanii hunduratti illee yeroo dhiyaatan hiriyaa isaanii sanaaf jechaadha akka kasaanitti dhukkubsatanii miidhama ishiitiif uumaa isaanii kan kadhataniif gadda ishiitiif kan uumaa isaanii kadhataniif gammachuu ishiitiif immoo uumaa isaanii kan galateeffatanii sitti garuu amma akkasii jaalatan namoonni akkasii baasanii sittiin himan namoonni akkasii badaa sittiin dhufan dafanii hariifatanii suuta jedhanii sitti siqu jechaadha namoota akkasii garuu beeknee hin qabannu jechaadha waaqayyo immoo nama hiriyoota gaarii gaafa rakkinaatti warra nu duuba deebi'ee nu naman warra nu duuba deebi'ee kiyyoo nurratti hin kiyyeessine namoota nu duuba deebi'aniitu jireenya keenya hin balleessine waaqayyo nuuf haa kennu waaqayyoon garitti nutis garuu namoota akkasii qabachuu qabna namoota akkasii argachuudhaan dura immoo maal gochuu qabna ofii keenyarraa kaanee nama gaarii nama qajeelaa nama namaaf waan gaarii yaadu nama namaaf dhukkubsatu nama gammachuu isaa godhee fudhatu nama gadda nama biraa gadda isaa godhatee fudhatu nama baqa akkuma kasaatitti akkuma mataa isaatitti nama laalu waaqayyo nu naa godhu jechaadha inni jalqabaa ofiidha jechaadha waan gaarii sammuu ofirratti gaafa hojjetanii waan gaarii fi waan qajeelaa tokkorra gaafa socho'anii waaqayyollee namoota gaafa rakkinaa jechaadha gaafa hundumtuu nu bira baqata firri maaliif hin jiru jechaadha gaafa rakkinaa firri kan baay'atu firri kan jiru gaafa gammachuu keeti jechaadha kanaaf nutillee jechaadha wanta akkasii sana nama akkasii sana ta'uu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo immoo nuuf kenna yoo nu nama qajeeloo taane siniin jira yeroo hundumayyuu sammuu keenya kana gaarummaadhaan haa gunnu qajeelummaadhaan haa gunnu yeroo hundumayyuu bakka biyya lafaa kun hin darba jechaadha maaliif yeroo muraasa jechaadha kan nuti irra jiraannu umuriin keenya gabaabduudha amma sanatti immoo ammeenya waliif yaaduu dhiifne karuma sirrii tokko wal hubachaa karuma sirrii tokko wal gorsaa bakka dogoggorretti bakka immoo jiramiti bakka salphina bakka qullaa keenya walii dhoksaa salphina keenyas irra waliif darbaa ammeenya mudaa keenya bakkee baasuu dhiifne siniin jira obboloota koo kanaaf waaqayyo akka gannii kana siniin godhinii siniin dhukkubsinii fayyaa keessanii akka biyyaa baatanitti gara biyyaatti deebisee isinaa galchuu jabaadhaa siniin jedha obboloota koo yaada qabdan hunduma isaa immoo naaf barreessaa adaraa keessan isin yoo na jabeessitan malee yoo si yaada naaf kennitan malee ani socho'uu hin danda'u jechaadha hanqina jiru qeeqaa haa ta'u waan kamiyyuu jechaadha haalli ani itti socho'aa haalli ani itti viidiyoo waraabaa jirullee isiniif hin taane yoo ta'e waan akkasii hanqinni hin jiraa sirreessii naan jedhaa siniin jedhaa warri immoo hamma mana hordofaa turtanis immoo itti fuftanii akkana hordoftan akkana jajjabeessitan amileen keessan anaaf amilee kooti waan ta'eef na wajjin turaa isiniin jedhaa eebbifamaadhaa iddoo tokko sin jaaladhaa nagaan naa turaa.